namoota garii jira ka suuraa inni suuraa namaa uffate malee keessa isaa bineensaati jira kana dhufe hariira maaliin deemta jeeni beekta dhadhaadha jetteeni mire mee lafa kaa'imee naan dhadhaa akkuma isiin akkanan godhetteetti dhadhaan achi faca'ee huccuusaa akkanatti irra gabbu'e amma are lafa keesse alla sirra faca'ee mee bishaaniin sirraa dhiqan os bishaaniin maal irraa dhiqan fasaasa ballitti seeni gaa'u arrabsi fiigi ulee harkaan dha'uudhaatti fiiga dandeeyta cuqqillaan jabeeffattu ati duran jeeni yaa abbaa dubaanuma duraan naqamee tehena duraa akkamiin ta'a ka duraan taane rabbumaa bar jennaan os jennaan mee bishaaniin laala bishaan akkam akka bishaaniin firraa dhiqa antana huccuun barbaadu huccuudhaan bitadha maallaqa deefi maallaqas kan dhiyeen yaa abboo maallaqa meeqaan kan nati huban qabu bar maallaqa nan qarshii kuma takka ammas kanni qarshii kuma dhadhaa kana meeqa gurguruu deemtu beektaa yeroon beekigaa yeroo amma maallee inni kanatti rakishatee tanaa miti dhadhummaan kunuu 550 200 yoo akkam gurgurameef yaa'oo ilmaa yetamaadhaan guddisaa rabbumaan narra si jiraachise haadha manaan qabda kaasunumaan naa laale yookiin obboleettiidha qabdaa sanumaan naa laale yaa'oo akkanatti nan oofini hin beekusi ammachi magaalaan irra wal geesse gaa maali janii maaliif narra hin deettisin yaa jara keenya kun utuba na dura irra naqame maallaqa nagaaf qarshii kumaas kannitu malee waliin mareetiin siqaa akkam sii dhajjeessa qabala tokko irraa naftu jaan ammasumatti mucaan dargaggeessaa tokko fiigaa dhufe maal taatan jee oggu dubbii dhagee duuba sirra hin deeyte tanaa ittee qarshii kuma sii kanniti isiirraa arra daara baataa jeeni beeyte hin beeku silaa tanaan hin dhiqadha kannatti jennaan akkasii namni hundi kadhatan gaa hin beeku isinii waan kiyya keessa namni isin naqeen jiru jennaan maallaqa keessa kaayatuma gurbaan dargaggeessaa kun hoo jiyette kanne gadhuga fuudheen lakkaawwatee keessa kaayyate hoggochi deeme hin deemtu jeen maali huccuu kanne gaa bitanneeme huccuu sirraa yaasi huccuu firraa jeen wayaa ta'e firraa baasii hooye maaliif hin firraa baasa maaliif hin sii kanne duuba maallaqa bitannee tadhadhaan balleessisan kanneena akkasii dukkaana dhageetiin firraa dukkaanaa miti asitti adda bitanneemi asitti adda bitanne kannees yaaboo mashaqaan qabadhu haa jabaarran kaa'e jedhine bar jaban isarraatti dhufe haa hin deemtu asiin sossootu hai abooti magaalaa keessa na qaanyeessuu feeta ati kan intala tana magaalaa keessa qaanyeessuu fedhe maali hin jennere haya maallaqa kan keetii sii deebisa maallaqa kiyya kam inaga ani huccuun sirraa adda bitanne huccuun sirraa bitadhe hin barbaadu maallaqa aboo maallaqa kee meeqa qarshii kuma maaliin balleesse kun amma akka inni ta'e hin barbaadu kuma yoo haareetti huccuun irraa bitachuu barbaadde huccuun 2,000 huccuu fayyisarra jirtu itti gurguruu barbaade immoo dhofeegaa boolla fi qotee cillim ta'uudhaa deemaa bar aboo maallaqa kee hin faduu huccuu ji'eeti aboonni dhageessanii isin dubbadhaa aboo dhuga kaa'ee itti dubbadhummaas duba dukkaanaan achi dhaqa hin dheeytu dukkaanaas asitti huccuu irraa baafta yooniif immoo ni irraa hin bitadhaadhaa huccuu akka inni ji'etti atuu qarshii kumaati jettee sirraa binne atiis irraa hin bitennaan akka inni ji'etti meeqaan si kanna 2,000 aboo zulmii tana dhiisi zulmii arra beeytaqa nama garii jira gaafa ifii tuqame zulmii baaba zulmii ka gaarii beeka gaafa ifii immoo nama akka fedhe godhu san zulmii miti maal jennaan haqa fiirra lolu gaafas bar namni godhu akkasi jira bar kitaaba nama laal daliiluma kana gaafa kasaa maasha Allah maaliin sihi malaal gaa baaba kophaati jira gaafa kana immoo ni cufa gaafa ifii si miidhu maal sin jee bar rabbiilleen deyyuu san jaalatu jee rabbiin bar man qutila duuna maali fahuwa shahiid jee lubbuu fiirra loluun qabeenya fiirra loluun shahiidummaa bar aboo rabbiin akkana hin jaalatu bar rabbiin bar roorroo firraa dhorkaa jee roorroo firraa dhorkaa jee bar daliilli kana gaafa ifiif bobba'u gaafa isa bobban ammoo aboo rabbiin walirra dabraa jee aboo walin zallaminaa jee الظلم ظلمات جي أبو ظلم جا دليل نموتو غابا ساخا خباداتي الرمز دليل ظلمي داما يا دنان غابا دلتي هذا ديرات علما يتمام مناقب يتو
dhadhaa sirran naqame jecha qarshii kuma gaafattu zulmiin hin yaadatamne arra kan ammas kan wallahi si cafeen akkam itti shirjanii kasif irraa qarshii kuma sun irra kophee itti eeqa magaalaa keessatti huccuu irraa baasuu wayitaati qabamee bar akkasi kanne hoggoo dhufe kan akkasii isa gallakkisanii waan godhatonni jechaan qamma duraan beekigaa si jala si gubbaan samii si jalaan dachi adabu godhi namaan jedhimi arra beekemma na jala dachiidhaa si gubbaan samiidhaa na gubbaan samiidhaa san beekee jire jechuudha akkasitti deeme guuni fi deeme yaa ummatana na dhagaa jeen haquma qabdi baguma rabbiin dullatti tanarra haadha dhiiraa tanan nu fide qarshii kuma kiyyaa sadaqadhee fi kunis hadiyyaa siidhaati kuma lamaan nin kannaaf akka beennan hoo ayyo kuma lamaan jedhin dhadhaa isin silaa 200 fi 550 gurguruudhaa deemtu maashaallah du'aayii mucaan isii daa'imni mana keessaa salaata ishaayii salaatee godhee ganama harkat tottofee fi naatu fi ayyo itteeni deem jetteen du'aayii ijoollee suniitii boode jidhaa bar maashaallah akkasitti gaa dullattiin yaayyo ittee gammachuu keessa gatan tartee lafa dhoyte bunee fi lafa dhoyte hojjanii hin rifatin kottu jedhanii qaalichi makiina qaba makiinaa isaatiin naqee Allah ijoollee suniif kophee bareedduu goranii bitanii erga gaafa maallaqni humni lamaan siin jennu kun kuma lamaa ammaa kanaan naan dhaggeeffate nati kuma lamaa doolaaraatiin faa ka yuuroo faatiin dhaggeeffadhu malee zabara duriin siimu jira seenaa tana gaafa makiinaan dura dhuftu san gartee waan amma 100 duraati kan hin siimuudha jiru akkasii fuudhee deeftara waan ijoolleen barbaaddu hunda bitanii hoggaanii fi holaa irraa bananu yaa ayyo kono du'aan ta'e qe'ee balafde akkanatti hin fideenaan ijoollee dhuftee irra dhumtee ummaa teenyanuu dhuftee rabbiin rizqii si kannee mijanii akkasii sababa saniin galte maashaallah akka duraa malee akka boodaan beektu dukkana booda ifaatu jira booya booda gammachuu jira rakkoo booda balloo jira rakkoo ballo ennan rakkoon jettee mire bersi yaamne ennan berbeeqe duuba maamna yaamte maaliif awwaatte ennan ber karaan na keessa baay'atte yaa karakkoon qabdi karaan kaxumuraa rabbi si haa godhu dhukkuba booda fayyaadhaa jira hedhaa booda hiikamuudhaa jira gadda booda gammachuudhaa jira adda bahiinsa booda walitti qabamuudhaa jira akka ammaa qofa laaltee waan hin jeen humnatan tee laaltee hin boonin tanaan siidhaamuu barbaada fi amaanillah warra waa hundarraa gorfamee fayyadamu rabbiin waa godhuun isin hin jaa insha Allah hamma sagantaa biraa tatana fakkaatu wal qunnamnu walitti deebinu atrukukum fi ri'ayatillah astawdi'ukum Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum diin keessan isinitti amaana khatimaa toltuu akka rabbiin isin godhu isiniif kannu isinitti amaana akka amaanaa jabeessitan isinitti amaanaa akka tanallee waliin geessan waliif qooddan isinitti amaanaan isinin ja'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.